bakka bu'aa wal qixaa qabu. Dhibba lama kudha tokko san keessa yoo ilaalte. Harariinis, Oromiyaanis, Amaarris, Beenishaangulis. Awaan akkana takka dhageen beeku. Constitutional drafting. Wanti kuni national dialogue kun constitution amma inni gaduudhaaf kan deemaa jiru waan biraan qabu. Naannoo miliyoona 50 qabuu fi naannoon 500,000 gad qabu madaalli kamiin asirraa ka'uu qabna. Because jalqaba namni dhufu akka itti dhufeertu rakkoo qaba. San booda immoo akkaataa itti murteessu deeman immoo rakkoo qaba. Bakka akka namni itti dhufeerraa akka dokumentii sun qophaa'e osoo hin ta'in akka wanni kun itti dhufeerraa ilaallu. Dura warra qawwee qabu warra bosona jiru mormitoota keessaa hambisan. Haa ta'u namootuma bilchiginnaa qofa fidan immoo haa ta'u sunis dhume gaam ammoo maal godhan naannoleen hundi nama wal qixaa haa qabaatu jedhan. Kun ta'uu hin danda'u. Democracy jechuun equitable representation. Equal representation miti equitable representation. Hirmaannaa wal qixaati miti. Hirmaannaa akkaataa baay'ina keetiitii fi akkaataa gumaata biyya isaanii qabduuni. Federaalizimii jechuun kana. Maaliif miseensa caffee keessatti Oromiyaan 78, Amaara 30 wayi. Somaaleen akkas maaliif godhame? This is the problem. Samira dabarree waa'ee murtii kennuu irratti garee fi waliigala irratti yaani bakka tokkotti marii godhameen gareen godhamu irratti murtiin kan dabru deeggarsa parsantii 75 hin jiran. Sadarkaa lammaffaatti 70. Sadarkaa dhumaa irratti kan nama 4,000 irratti immoo simple majority jedhan. Kun ta'uu hin danda'u. We are talking about rewriting the founding document of a country. Kun rakkoo qaba. Ogeessoon seeraa barruu ogeessi seeraa tokko bareechaa irra barreessu tokkollee kaa'een ture. Boodatti qurraa mareenna namoota biraallee affeertee osoo uummanni akka hubatu godhame. Proosesni wanti kun ittiin godhamaa jiru it will undo Ethiopia. Ethiopia diigaa, Oromiyaa diigaa haalli amma itti deemaa himaa jiru kun hamaadha. Already har'a reefu gabaasa tokko maxxanseen ture. Hoggaa seenaa irra maal godhan sitti fakkaate? Ajandaa carraa fudhadha jedhaniin. Carraa dura maal godhanii ajandaa kana bakka 8tti qoodanitti ajandaa 3 duraa ajandaa fundamental ta'an irratti namoota sufumaa ramadanii namoota paartii keessa jiran qofa warra amantii kana illee keessaa baasanii waan fokkataa wayii godhanii uummanni itti iyyi. San booda ixaa baasa jedhaniin imagine ixaa baasa jedhanii erga ixaa baasan booda immoo gareen tokko ajandaa tokko qofa dibata haasaya. Gareen 8 dura garee 8 keessaa tokko say waa'ee alaabaa qofa haasaya. Waa'ee lafaan haasa'u. Waa'ee federalizimiin haasa'u. Waa'ee seenaan haasa'u. But this is a full package. So even the way they designed this is so childish, you know. Waan mallaqa guddaatu dhangalee waan kana. Exportoota meeqa biyya san keessa jira. Garuu har'a ganama ol ganii sarganyaa maxxaa barbaree kan tisuu godhaa turan jechuudha. Iddoo kamiyyuu jiru nama kudha afur akka qabaatudha kan murtaa'ee jiru akkasatti. Kana bira iyyuu darbee federaallis as keessatti sagalee qabaataa jedha. Ana akka mootummaa federaalaatti waliigala sagaleen mootummaa federaalaa sagalee tokko hin caalmaa akka qabaatudha kan kaasu. Mee waa'ee naannoo irratti haa kaasu. Parsantii nama kudha afuriin bakka bu'ummaa qabaataa. Namni miliyoona naannoon Oromiyaadhaa miliyoona 50 qabaatus nama 14 qabaa. Akka naannoo Hararii nama 3,400 qabus bakka bu'ummaa nama 14 qabaata. Kuni dhiibbaa akkamii fiduu danda'a? Naannolee gurguddoo akka Oromiyaatii fi kanneen biroo jiran irratti dhiibbaa akkamii fiduu danda'a?
sirna federaalizimii jedhamee bakka bu'ummaa uummataa sana daangeffame sanis hangam laamsheessuu danda'a. Sagaleen uummataa akka hin dhagaamne sammam godhuu danda'a. Dhiibbaan gama kanaan dhufu maal jettee kan ati lafa keessu. Sagalee Feesbuukii irraan hin dabru biraa cufsiin jechaa jiru. Meseejii kee galaaltee. Look, tokko the design problem qaba jalqabuma. Komishinii waggaa jaarame keessattuu marii biyyoolessaa yoo katoo taate. Bar marii biyyoolessaa yoo mudate beektaa instead amma constitutional drafting committee ijaaramuu danda'a ture bar jalqabarra. Easily waan marii biyyoolessaa kana dhiifne heerri mootummaa sadarkaa ittiin fooyya'uuntu jira. Heerri mootummaa fooyya'u kan jedhu gaafiin sadarkaa ittiin ka'u jira. Paarlaamaa keessaa parsantii dhibbentaa ganaa. House of Federation keessaa hangana. Naannolee keessaa hangana. Yoo kan jiraatan taate gara piroosesa qaba kan mataasaa. San hin barbaannu kasanirra wayyaa goonaa. Naashinaal daayiloogiin bari takkaa'u mariin biyyoolessaa kasilaa constitutional making karaa biraa irra wayyaa ta'uu danda'a qubatu ture. Amma naashinaal daayiloogiitti dhufanitti galtee naashinaal daayiloogi irraa dhufu kun galtee marii biyyoolessaa irraa dhufu kun heera mootummaa fooyyessuudhaaf kan yaadame. Piroosesiin ittiin godhan tokko warra hidhatee bosona jiru alatti dhiiftee dhufte. Mormitoota alatti dhiiftee dhufte. Miseensota kee qofa fiddee dhufte. Sunummoo hanqatee amma waggaa dhuftu bifa naannoleen lakkoofsa walqixaa akkamitti ta'uu danda'a. Kun dhimmoota gurguddoo biyyaati irratti fakkeenyaaf dhimmoota Oromiyaa qofa laallatantu jira. Adda durummaan dhimmoota Oromiyaa laallatantu jira. Dhimmoota Oromiyaa fi Somaalii laallatantu jira. Dhimmoota Oromiyaa fi Amaara laallatantu jira. Dhimmoota Oromiyaa qofa laallatan irratti Oromiyaan nama meeqa jette nama 14 bakka bu'amte murtiin immoo parsantii 75 amma dhibba lamaa fi meeqa 211 keessa Oromiyaan 14 qabdi jechuudha. That's what 5%? 5% waan akkasii wayii ta'a. Gaafas parsantii 75 san keessa callisee ilaaluu deema jechuudha bakka bu'aan Oromiyaa waggaa murtiin fuulduree Oromiyaatii fi fuulduree Finfinnee fuulduree Direedhaa waggaa murtaa'u nama 211 keessa Oromiyaan nama 11 qofa qabatee dhaqee jechuudha. Lolli bilisummaa kuni waan kana as bayanii ibsuu danda'uu qaban. Yoo biyya san jeequmsa naguu barbaadan malee. Yoo biyya san waan kana arra even miseensonni isaanii kan isaan wal qabanii geessan sun wal jeeqaniit wal gahiin sun arra addaan citee hafee jechuudha. Kanaaf gadi bayanii waan kana uummatatti ibsuu danda'uu qaban. Dongoroota jiran immoo sirreessuu danda'uu qaban. Haala kanaan biyyiin ijaaramu, haala kanaan biyyiin diigama. Haala kanaan garaagarummaan humnoota siyaasaatii fi qaamolee hawaasaa gidduu jiru dhiphataan deemu bal'ataa deema malee. Sindagahu. Egaa kanaan wal qabatee namoonni baay'een akka ammaatuu gabaasaa jirtu kanatti walgahiidhuma isaan amma qopheeffatan irratti akka waliigaluu hin dandeenyedha kan isaan kaasanii. Sagaleen sirrateera natti fakkaata amma kallattii garaagaraatti waan sirreessuu yaalleefi. Wanti guddaan ani kaasuu barbaadu mariidhuma amma gaggeessaa jiran kanarratti iyyuu akka isaan waliin galle waan ati kaastedha kan amma kaase. Dhimma kanaan wal qabatee direct wanti amma si kaasuu barbaadu gaafii kanaan wal qabatudha. Waa'ee aangoo Consensus Task Force jedhanii isaan achi keessatti kaasan dhimma yoo waliigalteen hin jiraanne garee Task Force jennee ijaarretu jira. Garee santu gidduu seenaa waan jedhan wayii kaasanii jiran. Amma fakkeenyaaf har'a waan sana raawwatanii jiranii raataa kan jedhu gaafiidha. Sana yoo odeeffannoo qabaatte gareen Task Force wal dhibdee har'a kana keessatti wanti inni raawwate maalidha? Marii sana bulchuudha moo furmaata biroo fidee jira kan jedhu. Dabalataan wanti nan sii kaasuu barbaadu gareen Task Force jedhanii isaan ijaarre jedhanii jiran kuni yoo garee wayiitii mallaqni kaffalamaaf ta'e yookiin immoo garee wayiitii ofii ijaarrata ta'e loogii gochuu hin danda'u hangam amanamummaa qabaachuu danda'a murtee daba dabarsuudhaa fi gareen Task Force jedhamu kuni
nama wallolee isaan bira dhufetti yookiin immoo dhimma wal falmissoo ta'anii gaafa qabatamee isaan bira dhufetti qaama inni bakka bu'ummaa fudhateef sana yookiin immoo qaama isa ergate sanaaf looguudhaa fi wanti isa daangessu maali? Eenyudhaan filatamanii bakka bu'ummaan isaanii eenyudhaa fi itti gaafatamummaan isaanii eenyudhaa fi waan jedhuun kaasuu barbaade. Akkamitti ilaaltu kana? Marii biyyoolessaatti murtoo biyyoolessaatti murteessa. Kan isaa biyyoo dubbate viidiyoo sana yeroo qabatte waan asii baratan kana feesbuuk irratti hin baasina maal jedhanii sanboota bilbila dhoorganarra. Marii biyyoolessaa wanni adda godhu waan sadarkaa biyyatti mari'atamu. Iccitii miti. Ajandaawwan kuni uummata keessaa guurree jedhanii bara. Akka itti dhaqan moojii beegiis dhaqanii maqalees dhaqanii bakka hunda dhaqanii itti guuran akka itti guuran gaasan isaantu beeka. Gaafileen dhufan kuni uummata keessaa eega dhufan wanni iccitiin mari'atamaniif maali? Wanni bilbila namni dhoorgamuuf maali? Wanni feesbuukiin dubbisina juurii godhanii bar juurii beektaa Ameerikatti yeroo nu Kanadaa siistama akka ta'e Ameerikatti aggaa amma nama 12 asitti murteessa waggaa wanjalaan kasamtee dhayitu juurii waan jedhan jira jarri kuni waggaa waan sallaalan akka miidiyaan influensii isaan hin goone miidiyaa akka laalle godhama namoota akka wal nagarre godhama iccitiin akka ofii murteessaniif kuni garuu bakka bu'oota uummataati gaafii uummataatti qabatanii kan deeman akkaataa uummanni kun fakkeenyaaf uummanni Oromoo gaafii dhiyeeffate qaba uummanni Oromiyaa miti deebii naannoo Amaaraa irraa dhufu dhaga'uu barbaada uummanni kun deebii naannoo Somaalii irraa dhufu dhaga'uu barbaada kanaaf silaa miidiyaa hunda affeeranii laayivii dabruu qaba ture kuni iccitii ta'uu hin qabu tokko dubbiin iccitii kun zurrii miti lammaffaa kan wal qabatee taask foorsii ijaarreedhan no naashinaal daayilogii godhee ta'e murtiin murtaa'u hundumtuu bakka bu'oota sanii murtaa'a. Jarri kuni nama wal taasisuu barbaanne yoo yan taate taask foorsii of keessaa uumuu danda'a. Uumtee qopheessitee ammaa geessinaani suni already murteessee barsiif. Abbaan warra nama murteessu sii kaa'u sii murteessee jira. Kanaaf taask foorsiin dhumarratti dhimmoota waliigaluu dinan irratti taask foorsiin murteessa. Let's say team of experts. Yoo kan jedhamu taate team of experts isaanii kan filuu qabu kan filamuu qabanis uummata san jidduu kan filuu qabus uummata san jechuudha. Naannoleen teessoo 14 qabaatanii waan jedhu kaasee lafa kaa'a. Karaa akka addaatti ammallee akka deebisnee kaasuu kan hin barbaadee fi dhimmi kun dhimma baay'ee murteessaa waan ta'eefidha. Waa'ee naannolee lamaan gidduu naannolee biyyattii keessa jiran uummanni isaan bakka bu'anii fi baay'inni uummata naannoleetti wal qabatee wantoonni jiranii akkuma addaatti akka duratti keessatti fudhata. Amma immoo gara federaalaatti adeemu. Naannoleen teessoo 14 qabaatanii mootummaan federaalaa immoo teessoo 15 akka qabaatudha kan achirratti kaa'amu. Teessoo 15 qabaachuun mootummaa federaalaa kuni sirna federaalizimii laamshisuu keessatti naannoleen murtoo isaanii akka hin qabaanne ajandaa guddaa ta'e akka mana maree federeeshiniitti iyyuu ijaaramee taa'amuu fi naannolee kanatu mootummaa federaalaa kanayyuu ijaara walitti dhufe. Amma mootummaan federaalaa naannolee dhuma isa ijaaran kanayyuu isin caalaan sagalee qabaa jedhee sagalee teessoo ofii kaawwatee jira. Hangam miidhaa qabaa naannolee mormachuudhaaf immoo hangam humna isaan dhabsiisa yookiin immoo balaadha moo bu'aadha jettee fidhaa kanatti kana ilaalu. Saillee tokko godhanii namni 15 dhaabbilee federaalaa dhufuun akkasuma miidhaa baay'een godhu. Actually garaagarummaa guddaa sin fidu maaliif amma fakkeenyaaf baalaansii gochuudhaaf yoo yaadamu taate amma Oromiyaan 14 qabdi. Federaalli 15 qabaannaan achi keessaa kan Oromiyaa ta'uu danda'u nama tokko lama kan caalu. Meeqa taata? 16 ol butta. It's not going to make a difference. Nama 211 kana keessatti proportional representation akka ta'uu qabu yoo ta'u taate. Akkummaan isaan diizaayinii godhan kun rakkoo guddaa qaba.
murtii biyyoolessaa akka ta'u wani tokko murtii biyyoolessaa akka ta'u taate. Mariin biyyoolessaa kun gara murtii biyyoolessaatti gara heera mootummaa biyyoolessaa jijjiiruutti kan geessu jedhu. Akkas taanaan namoonni as keessatti hirmaatan tokko namoota uummata bakka bu'an. Lama naannolee qofaayyuu miti aanaalee fi zoonileen proportionally represented ta'uu danda'uu qaban jechuun akka baay'ina uummataatiin ta'uu danda'uu qaba malee akka callifteetuma hundaaf yooki maal godhuu qabda yoo murtii kan gootu taate sadarkaa naannolee kan wal madaalchifne yoo taate qaama lama uumuu dandeetta. Qaama lama uumuu dandeetta upper and lower jettee uumuu dandeetta. Rakkoon isaanii amma san uuman bar maal godhanii 4,000 sana akka paarlaamaatti fudhatan. 211 kana akka seenetiitti fudhatan akkan argaa jirutti. Lower house upper house'itti fudhatan. Kuni wanniidhaaf ta'uu hin danda'u. Maaliif tokko murtiin immoo murtiin amma maal ta'e bakka silaa riivarsii ta'uu danda'uu qaba. Yoo bakka naannoleen walqixa yookiin immoo lakkoofsa walitti dhiyaatuun ripirezentantii ta'an keessatti parsanteejii murtoo wal jijjiiruu danda'uu qaba jechuudha. Kana irra deebanii yaaduu danda'uu qabanii. Akka kiyyatti uummata achitti hirmaate san itti gadhiisanii uummanni sun irratti mari'atee akka murteessuu danda'uu qaba. Itoo zammees baraarra waan baay'een isaa waan tokko dootti hin qophaa'in dhaqanii bilbila irratti warra bashuutu ture. Ajandaa godhuu hin dandeenye. Komishiinaroonni fi ekspoortoonni isaanii walii galuu hin dandeenye. Komishiinaroonni somaa yaada irraan qabanii ati komishiinarri tagariisaan goota fakkaate guyyaa muraasa ture. Kanaaf wanti kuni ani sodaan kiyya amma duraan ani ignoor godheen ture waa'ee naashinaal daaloogii kana. Homaa jijjiiraman fiduu abiyyuma pirezidantii godhee fixaa waan jedhe. Amma garuu ajandaa hamaa galchanii jiran. Ajandaa biyya sanitti hedduu falmisiisoo atakaaroo uuman fidanii jiran. Amma immoo karaa atakaaroo san caalaa uumuun marii kana gaggeessuudhaaf deeman. Kuni sirnicha kanaafis biyya kanaafis balaa akka ta'e waan ta'eef iddoo deebi'anii ilaaluu qaban. Yoo uummanni walii galuu baatee humnaan walii galchinaadhaan taasif foorsiin. Ammallee yoo gaafiin jiraate gaafiin ka'uu hin danda'u faayinaal kan jedhu kun. Kuni I don't know why Abiy bothers with this process anyway. Callisee seera dikteetoroota Afrikaa biraatitti walumatti inni godhee nugusa ofiin jechuu osoo danda'u. Process amma hordofurra odoo martial law waraana declare godhee heera mootummaa cicciree bulchee irra gaarii biyaa baay'ee ta'u. Kuni amma biyyatti addaan ciccira. Tokko akkaataan namni itti dhufe sirrii miti. Akkaataan murtoodhaaf itti yaadan sirrii miti. Murtoon sun immoo appiiliin godhamu. Kabiraa dhiisii murtiin mana murtii qaala irraa kaasee hanga wanni itti dhaqa. Mana murtii jibbaataatti dhaqa. Akkamitti murtiin tokko akkas jedhama. Okay? Akka yaadatti amma gaa waan biraallee kan lafa kaa'an jira baay'ee wayi. Gamma dura situ kan ture. Fakkeenyaaf heera mootummaa jijjiiruufis
naannolee diiguufis durii barruu amma reefu namni tokko sheer godheen jira. Heerota murteessoo jira heera mootummaa Itoophiyaa keessatti ka paarlaamaan tuquu hin dandeenye. Ka yeroon tokko tokko kan naannoleen hundi irratti walii galuu qabantu jira. Tokko tokko naannolee jiran keessaa 2/3 tokko tokko paarlaamaan bakka bu'ootaatii fi House of Federation jechuun bakka bu'oonni uummata aanaleetii fi bakka bu'oonni naannolee waliin ta'anii 2/3 kan dabruu qabu jira. Kuni maaliif akkasitti diizaayin godhame? Simpiluu ayyaadam calliseetii miti. Kuni murtiin garee tokko warra biraa irratti dhiibamee uummanni lolatti akka hin seenneef. It is to force continuous negotiation and bargaining. Akkami national dialogue irratti murtiin tokko binding and final jedhama. Keessattuu fakkeenyaaf murtiin reefu akkuma jettetti bakka tokkotti parsantii 70 bakka tokkotti 75 dabree dhumarratti mana keessatti 50+1 dabra. Jechuun namni 201 harka baafnan hin dabra jechuudha. Dhimma Finfinnee fudhadhu. Warri Oromiyaa fi Oromoo hundi noo jedhanii Somaaleellee noo jedhee kuunillee noo jedhee namni 201 harka baafnan is a binding. Can you imagine this? Harka dha'uu fi sagalee ol kaasanii dubbachuudhaan illee murtoon akka kennamuudha kan kadhacheessu kan wanni tokko jira bara yaadin video tokko jira ka gurbaan tokko harka dha'u namni hundi wajjin harka dha'u. Qoffaa walgahii nama 4 keessatti wanni akkanaan hojjetu. Acclamation ka jedhamu executive committee irratti fakkeenya bakka namni ol argu. Fakkeenyaaf yoo koree jiraawwachiiftu nama 15 17 kas qabu yoo taate kan namni xarabeeza zuuriyaa taa'ee wal argu. Nama harka dha'ee fi hin dhoofne jidduu fi hariiroo ummatootaa fi mootummaa jidduu vertical and horizontal relationships kan murteessudha. Kuni hamma danda'ametti ummata wayyaba miti. Majority sun ta'in hamma danda'ametti ummata waliigalaa kan wal taasisuu danda'u qabaadha. Jarri kun garuu wanni godhaa jiran amma tokko akkaataa national dialogue itti deeman. Constitutional drafting illee eegalanii jiran bahe godoo kunuun dhume. Achirratti amma maali wanni isaan lafa kaayanii Orommaan bilisiginnaatu Adaamatti dheengadda irra wal lolte maali? Amma bar waan salphaarratti wal galchii walii taphachuu barbaadani. National dialogue irratti fakkeenyaa fi federalizimiin daangaa sabummaatiin osoo hin taane akkaataa teessuma lafaa daangaa maaliitiin haa godhu jedhanii dabran. Dhimmi lafaas maal jedhanii dabran. Sanboota constitutional making irratti hoggaa dhaqanii national dialogue irratti ammoo isaan murteessuu deeman maali? Heerri mootummaa akkaataa itti fooyya'uu qabu irratti illee yaa gara darajaa ta'u qarqarchan keessa kaa'anii jiran. San irratti illee asitti waa lafa kaa'anii deemanii boroo maal godhu? Paarlaamaa keessaa harka 90 qabna jedhee meeqa qabna 85 qabna jedhee fakkaata biyya. Kanaaf achi keessanii paarlaamaadhaan simple majority takkaa'u simple majority yookiin immoo 2/3 dabarsuu danda'an. Kuni waan biyya san diiguudha. Irra caalatti na caalallee ogeessota seenaa affeertee dubbiftanii gaarii na fakkaata. Fannoo qabutti warreen guddinni Oromiyaadhaa yookiin bal'inni Oromiyaadhaa isaan dhiphisu Oromiyaan diigamuu qabdi iddoo garaagaraatti qoodamuu qabdi warreen jedhanidha. Namoonni baay'een illee sanatti ramadamanii jiranii. Sana birayyuu darbee magaalota Oromiyaan of keessatti qabaattu kanneen akka Finfinneetii fi magaalonni biroo warreen hawaasaannaa samaay yeneenoo ayibbaala warra jedhanii kanatti garaagaraatiin duula gaggeessaa turan akka isaaniidha odeeffannoo ani qabu akkan argadhe. Jarri kuni dhuguma loogii malee
dantaa uummataa kabachiisuu danda'u warreen paanal ekspertii jedhamanii naannoo kanatti ramadamanii daldalagaa jiran garee kana keessaati. Gama kana odeeffannoo qabdu yoo jiraate akka nuun geessuufini deemuu dandeessa. Waan Oromootti hin dubbannu maaliif namoota achi keessaa waliin haasofnuuf kan kaanis expose gochuu waan taatuufi kana irra naa dabre. Proposaliin amma bilisignaan dhiyeessite uummata Oromoo bal'aa miti miseensota isii achi jiraniinuu fudhataman argatu. It will not be accepted. Yoo humnaan amma maal barbaadani gara tokkoon miidiyaan waan achi keessa jiru kan dhageenya barbaadan. Trust me. Guyyaa hunda sa'aatii waan ta'u hin dhageenya. Bilbila irraa guuranii dho'isuu hin danda'an. Remember, mass surveillance reverse gone re-engineer gone jirra. So we are going to hear everything. Bilbila guuranii miti odoo huccuu irraa baasanii yeroon dhageenya tokko. Lammaffaa I am confident wanti isaan Oromiyaa fi Itoophiyaadhaaf amma yaadan warroon achi jiruunuu fudhatama hin argatu. Yoo uleen har'a poolisiitti fidanii barra. Har'a poolisiitti fidanii poolisiin bilbila irraa guuraa turanii poolisii waamee godhaa turan. Namoota immoo dhufeellee barra seenuu dhorgamellee jira. Diteelii baay'ee jira. Kanaaf kanaan itti deemnanii ufiifis biyyaafis rakkoodha geessu. Jala buune waan keessattuu waan daba dantaa ummatoota irratti hariiroo ummatoota balleessuu danda'u gaafa agarru saaxilaa deemna. Amma booda shirri goda hundatti Oromoof Oromiyaa irratti ummata Itoophiyaa irra godhamu no more. Amma booda zigaal dhiifneerra. Amma booda walii uwwisuu dhiifneerra. Abbaa feetisoo tokko kana. Torban dabre live yoo ganaasa waa'ee moo iboon gande suuti ko emotional ta'e wanni an jedhe tokko namoota rifachiisee wanni sirreessuu barbaadu jiruun kee treetiin beekamaadha kun inni hin qabu. Sanii miti wanni an jechuu barbaade dhimmoo dookumantiileen seenaa kun qorannoon amma godhaa cinaa waan hin dhiyeessine baay'ee jira beeki. Rakkoolee uummata gidduutti rakkoolee adda addaa akka uumne. Amma qorannoo salaalee fi mormuun fixeen jira garuu namoota wajjin mari'achaa jira maaliif walitti bu'iinsa maatii waan adda addaa akka hin finneef. Bakkoota adda addaa keessaa hambisaa garuu gaafa kun dabre boru namni beeku waan qabuuf eenyu nyaate ka jedhu waan qabuuf man is mortal lubbuun qaba gaaf tokko du'uu hin danda'a gaaf hin jiru. Namni shaaworii keessa kufee hancufti safeetee yookiin immoo kabira wali ta'e rakkoo adda addaatiin kutuu danda'a. Sunuu yoo ka ta'u taate faayiloota kaa'eera jechuuf hin jedhe malee ammatti sodaadhalleetii miti waan yayyaalamaa jiru nan beekaa suni lubbuun belleqaadha. Akka kiyyatti high stake pokerii kana taphatanii dhiisi of eegdeetu bifa adda addaatiin of eegdeetis gaaf tokko kimbel jedheetuma yookiin fooqii irraa odoo gaddeemtu kuftee yookiin immoo bassoo sun odoo ati siphattu si feetee si kuchiisuu dandeessi. Every day an akkamitti jiraadha. I live every day as if it is my last. Guyyaan har'aa waanin guyyaa har'aa godhuu qabu. Yoon boru an jiraachuu baadhe. Wanni anarra hojjedhu kun dhaloota itti aanuuf akka faayidaa qabaatutti itti yaadee hojjedha jechuudha. Plus arriin jirti amma furtamoota darnee walakkaa barra we have lived the best of our life. Kanaaf uummata keenyaan hedduu yaaddeynaa waan akkasiitiif miti dhiifama gaafsanis yaaddeessu xiqqoo emotional na godhe. Nu jiraanneerra waan addunyaa kanarratti waan hin godhuu barbaadu. Jireenya I lived a very successful life. Ijoolleen garuu ijoolleen qaxaleen akka moo'iboon ijoolleen akka urgeessaa akka battee urgeessaa ka gaaf tokko jiruun jiraatin. Haga ammaa waa'ee gurbaa sanii waan yaadadhu waan wayyaaniin maqiitti isa goote gaafa hiriira guddichaa. Achumatti bakka wayyaanii akkasii cafaytee I still remember. Hospitaala baatii jaamu akkan gurgurbaan sun caccabsanii bakkuma sanii deebisanii ajjeesan. Battee never lived life dhugaan isin jaa. Ijoollummaan waan kana seene I don't think gaafa tokkollee garaa guuttatee waan nyaatu natti fakkaata. Ani garuu
Amma kudha torba biyya beetin biyya faranjii tana keessa jiruu jiraanne. And waan inni nan dalaga jedhe gama barnoota dhuunfaa fi jiruu dhuunfaa kiyyaa naa taatu gara waan uummata kanaa nan godha jedhu godheera. Hedduu fuuldurri illee baay'ee nan sodaachisu. Kanaafini faayiloonni warri beekam jiru yaadinaa jechuu kiyyaa fi faayiloota waan inni gammaa qoradheef gara fuuldura illee hanga lubbuun jiru qoradhu yakka saba kanarratti hojjetame. Ka jarri bilxiginnaas hojjette, ka mooraa qabsoo keessatti illee hojjetame. Ganaa immoo arkaayiviin gaafa baname, arkaayiviin dahannatii Itoophiyaadhaa gaafa baname, arkaayiviin mootummaa Itoophiyaadhaa hin banamne bara. Haayila Sillaasee irraa kaasee. Haayila Maariyaam Gammadaa irratti waan godhame, is documented by the way. Itoophiyaan isteetiin baay'ee dokumentii gooti beekta. Haayila Maariyaam Gammadaa irraa kaasee hamma battee urgeessatitti waan mootummaan Itoophiyaa, isteetiin Itoophiyaa uummata Oromoo irratti goote is documented jira. Anka beeku seef godhaan jira akka mannashaatti akka mandardariyaatti dhaloota itti aanuuf. Justice arguu yoo dadhabne jechuudha. Haqa uummata kanaa yoo namoota kana gumaa isaanii maaliif jedhe yeroo hundaa dhugaan kana gumaa rabbi baasa gara fuuldura. Gumaa yoo kabaasuu baanu taate dhugaan miskiinota shiraan dhumanii bahuu qaba. By the way, I'm going to investigate Eritrea as well. Eritrea keessatti waan nama keenya irratti ta'e waan san tuttuquun jeequmsa uume jedheetiin irra dabre amma dura. I'm going to investigate. Waan Eritreetti illee waan bilisiginnaan goote illee waan mooraa adda addaatitti maqaa qabsoo Oromootiin maqaa mootummaa Oromootiin injaawun taayitila bareedaa naa kennite. Waan maqaa mootummaa Oromootii fi maqaa qabsoo Oromootiin miskiinota irratti godhame dokumentiin godha tokko nan dhiyeessa kan yeroo laallatu. Maaliif badina kanaa akka irra hin deebineef. Kaan immoo galmeesseen kaa 40tti yaaduu 40tti yaaduu gaafas dhaloonni baratee laalataa jechuudha. Maaliif information tokko classified ta'e ta'a tokko immediately release ta'a.